yookaan shuruuxni salaataa sagali. Tokkoffaa al-islaamu, namichi muslima ta'uudha, amantii islaamaa qabaachuu, kaafira ta'uu dhabuu jechuu. Namni tokko osoo kaafira ta'ee ka salaatu ta'e salaanni isaa fudhatama hin qabu. Osoo salaatee salaanni isaa isumarratti deeffamaa jechuu. Namni kaafiraa dalagaan inni dalagu isarraan fuudhamu, aakiratti mindaa takka illee ittiin argatu. Garuu ammoo sababaa inni dalagaa gaarii dalageef duniyaa kanatti rabbi rizqii isaanii baasa, garuu aakiratti irraa hin fuudhamu jechuu. Tokkoffaan ulaagaalee salaataa keessaa islaama ta'uu, muslima ta'uu, amantii islaamaa qabaachuudha. Lammaffaa al-aqlu, aqlii qabaachuu, sammuu qabaachuu, maraattuu ta'uu dhabuudha. Maraattuu qalamni irraa fuudhamee jira, wanti inni dalage cubbuun irratti hin barreeffamu, khayriin inni dalagellee isaaf hin katabamuu jedhan. Maaliif jennaan namni tokko dalagaan isaa fuudhamuudhaaf niyyaan dirqamaa. Maraattuun ammoo namni aqlii hin qabne niyyaa fidachuu hin danda'u jedhan ulamaa'iin. Nabiyyiin keenya sallallahu alaihi wasallam hadiisaan maal jedhanii, rufi'a al-qalamu an thalathatiin, nama sadi irraa, namoota waa sadi qaban irraa qalamni fuudhamee cubbuun isaanirra hin katabamu, akkasuma mallee dirqama hin qabanii jedhan. Tokkoffaa annaa'imu hattaa yastayqiza, nama irriba rafe, nama rafeetiin irriba keessa jiru hanga inni dammaqutti. Namni tokko rafee osoo achi keessa arraba isaatiin waan badduu tokko osoo ka dubbatu ta'e wanti badduu inni dubbate sun isarra hin barreeffamu jechuudha. Hanga irribaa dammaqutti namni irriba keessa jiru cubbuun isarra hin katabamu. Lammaffaa nama maraattuu ta'e hattaa yafiiqa, hanga maraatuma isaa kanarraa itti furutti, maraatumni isaa kun hanga itti furutti namni maraattuu ta'e illee dirqama wahii hin qabu, maasiyaan illee irratti hin katabamu. Sadaffaa wassagiiru hattaa yabluga, daa'ima xiqqaadha hanga sadarkaa buluugaa ga'utti. Sadarkaan buluugaa umriidha waggaa naannoo 15 mallattoolee buluugaaf barbaachisan hanga arguutti ijoollee xiqqoo irratti illee waa hin barreeffamuu jedhan nabiyyiin sallallahu alaihi wasallam. Kanaaf namni tokko salaanni isaa fuudhamuudhaaf maal ta'uu qaba? Nama sammuu qabu, nama maraattuu hin ta'in ta'uu qaba jechuudha. Maraattuu irra salaanni dirqamaa miti. Sadaffaa ulaagaalee salaataa keessaa inni sadaffaan at-tamyiizu, waaddaan baafachuu. Waaddaan baafachuuni sadarkaa ijoollummaa irraa bahuudha jechuudha. Sadarkaa ijoollummaa ka waa itti adda baafatee hin dandeenye, ka waa itti adda baafatee hin dandeenye, waan gaarii fi waan badaa ka adda baafatee hin dandeenye yoo ta'e salaanni isaan qeebalamu. Garuu wanti kun gaarii, wanti kun bada jedheetiin sadarkaa adda baafatu yoo kan gahu ta'e salaanni isaa inshaallah ni qeebalamtiifi jechuudha. Namni tokko salaanni isaa qeebalamuudhaaf sadarkaa waan gaarii fi waan badaa itti adda baafatu gahuu qaba jechuudha. Afraffaa raf'ul hadath, hadasa ofirraa fuudhuudha. Hadasa jechuun wantoota wudu'a dirqama namarratti godhan ofirraa fuudhuudha. Namni tokko fakkeenya osoo fincaa'ee fincaan ofirraa qabaatee istinjaa bahee wudu'a wadda'atee salaatuu qaba jechuudha. Kanaaf hadasa kana yookaan yoo sagaraa gattaa'e sagaraa kana ofirraa fuudhee ofirraa qulqulleessee wudu'a gochuu qaba jechuudha. Shanaffaa izaalatu najaasaa, najisaa ofirraa deemsisuudha. Namni tokko najisa maalirraa deemsisa? Waa sadi irraa deemsisa. Tokkoffaa qaama isaa, lammaffaa uffata isaa, sadaffaa iddoo itti salaatu, minal badanii wathawbi wal buqaati. Qaama isaa, uffata isaatii fi iddoo itti salaatu irraa najisa deemsisa. Wantoota sadiin kanniin irratti yoo najisni jiraate salaata yoo akkasii salaatu ta'e salaanni isaa fudhatama hin qabaatu. Fakkeenya qaama isaa osoo wanti najisaa irra jiraate, fakkeenya sagaraa wayii odoo raasaa isa tuqee yookaan fincaan harree, fincaan gaangee yookaan fincaan saree otoo isa tuqee qaama isaa otoo tuqee jiraate yookaan uffata isaa yookaan iddoon